Gumaan keessa jira. Yaannoo Tasfaayee. Gumaan keessa jira. Jaataa Tamasken. Gumaan keessa jira. Eebbisaa Adamuu. Gumaan keessa jira. Eebbaa Kamisoo. Gumaan keessa jira. Eebbaa Soorii. Gumaan keessa jira. Gaaddisaa. Gumaan keessa jira. Galataa Yohaannis. Gumaan keessa jira. Guutaa Efreem. Gumaan keessa jira. Guutaa Tsaggaa'ee. Gumaan keessa jira. Rifaa Admaasuu. Gumaan keessa jira. Jawaar Ahmed. Gumaan keessa jira. Lalisaa Jeetoo. Gumaan keessa jira. Maariqoos Haftaamuu. Gumaan keessa jira. Maariqoos Sottoomaa. Gumaan keessa jira. Milkeessaa Tasfaayee. Gumaan keessa jira. Mootii Daawit. Gumaan keessa jira. Obsaa Zawudee. Gumaan keessa jira. Ananii Imaanoo. Gumaan keessa jira. Ananii Amaanu'eel. Gumaan keessa jira. Sirriiqaa Firoomsaa. Gumaan keessa jira. Abdii Girmaa. Gumaan keessa jira. Abdii Yaadataa. Gumaan keessa jira. Abdii Raggaasaa. Gumaan keessa jira. Abdii Yamaanee. Gumaan keessa jira. Abdii Gammachiis. Gumaan keessa jira. Abdii Tolaa. Gumaan keessa jira. Amanuu Fayyisaa. Gumaan keessa jira. Araarsaa Amanuu. Gumaan keessa jira. Baacaa Haftaamuu. Gumaan keessa jira. Badhaasaa Haftaamuu. Gumaan keessa jira. Boonaa Efreem. Gumaan keessa jira. Daawit Waaqtolaa. Gumaan keessa jira. U.S. government. U.S. government. Stop funding. Stop funding. Terrorists. Terrorists. Stop funding. Stop funding. Terrorists. Terrorists. We are taxpayers. We are taxpayers. Don't fund. Don't fund. Stop funding. Stop funding. Terrorists. Terrorists. USA. 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 Stop. Stop Funding. funding. Terrorists. Terrorists. Waaqayyoon nurraa kaasu. Injifannoo kan uummata Oromoo. Yeroo hundumaa waajjira ABO dhaqaa birrii buusaa qawwee bitaa. Ofirraa dhowwaa. Yamma kanammoo slogan yammu tokko itti dubbanne booddee sagantaa keenya namoota haasa'u jiranii yeroo wajjin dudubbatanii booda anaa guyyaa irraatiif barreeffame itti dubbisnee booddee gara xumuraatti fidaa deema. Bakka kanaan jaalannee dhaabataan jirru ni qorra ni argaa hundi keenya iyyuu qorrannee jirra. Haa ta'u immoo dhiigni ilma namaa lubbuun ilma namaa qorra nu dhaaru kanaan waliin madaalu. Egaa waanuma jedhanu nama wallaalchisa innaa tokko tokko maal jechuuyyuu akka qabnu wallaala. Biyyi sun nagatti deemtii nageenyi ni bu'aa jennee hundi keenya iyyuu abdii horannee bara dheeraaf eegaa garuu inni kun hin taane. Oromoon har'allee du'aa jira. Oromoon har'allee jeefamaa jira. Oromoon har'allee gudeedamaa jirti ijoolleen Oromoo. This needs to stop. Kun dhaabbachuu qabu. Kuni har'a Wallaggatti ta'e. Oromoo Arsii Harargee Boorana Gujii Booranii deemaa jira. Yeroo Booraa Jimma Oromoon cabsuuf kaame malee Wallaggaan cabsuuf hin kaamne. Kun egaa inni tusta. Kanaafuu dhaabbachuu qabna. Kanaafuu Oromoon yoo dhaabbannee Oromummaan hin jirtu jechuudha. Wanta tokko jechuun sloogaanii hagammaa namni tokkoyyuu hin jenne gurboon dargaggeessi duratti raafoo jedhe sun jechuu barbaade natti fakkaata. Abiy must go! 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 Abiy is a terrorist! Abiy is a terrorist! Abiy is a killer! Abiy is a killer! You say loud! Abiy is a killer! Abiy is a killer! Killer! Abiy is a 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 killer! Abiy must go! Abiy must go! Abiy is not a solution! Abiy is not a solution! Abiy is a problem! Abiy is a problem! Abiy Rako! Abiy Rako! Tata Undando! Abiy Garu Batani Sayu Rako! Abiy is a problem! Abiy is a problem! Abiy is a problem! Abiy is a problem! Abiy must go! Abiy must go! Abiy must go! Abiy must go!
Out of 3 statements that he makes, one of them even doesn't make sense. Remember what he said? He actually his parliament put TPLF on the terrorists. But finally, what did they do? What did they do? They proved that they are not. They just build Fatih. Yeah. But they're still existing and standing as TPLF. Remember, they're still standing as TPLF. Yes. We should also stand as Oromo. Yes. Yes. We should stand as Oromo. Yes. We should stand as Oromo. Yes. Not as a video. Yes. Video is dirty. Yes. What video is dirty? Yes. Clean it up. Yes. What video needs to be cleaned up? Yes. How about video on Kurkullo to Toromian Nagararga? What video on Kurkullo? Army must go! Army must go! Army must go! Army must go! Army is not the solution! Army is not the solution! Army is a killer! Army is a killer! Army must go! I think the time for silence has already ended. Yes. The time for silence has already ended. Oromo, you need to wake up. Wake up! You need to wake up. This is the wake up call. Yes. The killing of those 2 innocent kids in one house is a wake up call. Oromo, wherever you are, you need to wake up. It's the time. It's the time to remove Abiy. Yes. We're not asking for a change. Yeah. We are not asking for a change of any kind of thing. We need to remove Abiy. Yes. We need to stand up and remove Abiy from his throne. Yes. We have done it. We have done it. We brought him to power. Oromo brought him to power. But he turned his back to us. We need to turn our back to him too. Yes. We need to turn our back to him. Yes. Go back home. Yes. You need to go back to 2014. Yes. We need to go back to 2016. Yes. We need to go back to 2016 and 18 and remove Abiy. Yes. Abiy must go. Abiy must go. Abiy must go. Abiy must go. Abiy is not the solution. Abiy is not the solution. We demand justice. 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 We demand freedom. We demand freedom. We demand peace. We demand peace. We demand peace. We demand peace. No drone strike in Wallaka. No drone strike in Wallaka. No drone strike in Oromia. No drone strike in Oromia. Thank you so much all for coming here. Baay'ee fayyaadha. Yeroo kana immoo keessa keenyaaf yeroo dheeraadhaaf saba keenyaaf hidhaa korma saddeetii kan dabalame odeessi keenya obbo Baqqalaa Garbaas warraa keenya gabaabsanii isaan dubbatu bee obbo Baqqalaadhaaf hamileedhaan kennaa gara fuulduraatti dabalee waan namaa tokko Aye, member hamle. Thank you. Free Baqqalaa Garba. No joke on the protest. Guys. You are all on camera. Okay. Har'a gidduu keessatti argamuu kooti. Haala kana jedhanii nama gammachiisaa yoo ta'u baatayyuu ani. Akkuma carraa ta'ee waggaadhaan bakka kanatti walitti qabamtu waggaa dheeraadhaaf iddoo kanatti walitti qabamtaniitu rakkoo baay'ee keessa dabartanii as jirtu garuu rakkoon keenya nurraa hin deemne daran wayyuu ittuma hambaataa dhufe
yeroo biroo namoota baay'eedhaaf namoota akka keenyaaf bakka nuti mana hidhaadhaa baanu bakka kanatti nu iyyaa turtanii namoonni tokko tokko yeroo dubbatan amma maal godha hiriirri nagaa maal godhaa faayidaa maal qaba maaliif danda kan jedhan hin jiru garuu faayidaa guddaa qaba otoo sun hin jiraanne ta'eetii nuyi har'a as hin jirru dhugaasaa dubbachuudha as hin jirru turaan iddoo kana dhaabbachuuf hin danda'uun ture biyyoonni koo baay'eenis bakka har'a jiran ittiin argaman turan haa ta'uyyuu malee qabsoon isin gochaa jirtan biyya keessattis waan har'a ta'eetiin qabsoon warqaa haa butamu iyyuu malee kallattii biraa haa qabatu iyyuu malee jijjiirama hin finne jechuudhaaf hin danda'u. Jijjiiramni biyya sana keessatti ta'e hundumtuu qabsoo isin gochaa turtanii fi namoonni adda addaa biyya sana keessatti geggeessaa turantu wal tumsee wal qabatee ititeetu jijjiirama dhufeera jedhame sana kan fide ture. Garuu nu abbaatti godhachuu dadhabne iddoo itti godhachuu dadhabne kallattii qabsiifachuu dadhabne qabsoon sun deebi'ee bu'aan isaa nurkaa haa ba'u iyyuu malee firii hin arganne dadhabbiin keessanii gatii hin godhanne jechuu hin dandeenye. Kanaatiif asitti argittuu argamuu keessaniif hin gaabbinaa saba keessaniif dhaabbattan qorra kana keessa rakkoo kana keessa dhaabbattanii hojii keessan dhiiftanii haala hin mijanne kana keessa dhaabbattanii yeroo isin addanatti balleessitan kun yeroo akkanuma abbadanii yeroo gati qabeessa kun isa duularra jiru isa qawwee qabatee lolaa jiru caalaatti wanni isin addanatti hojjechaa jirtan addunyaa biratti ni dhaga'ama. Isin immoo biyya kana keessatti taaksii isin kafalattu waan ta'eef mootummaan biyyi isin keessa jirtan kun kan isin hin dhageenye haa fakkaatu iyyuu malee numa isin dhagaa. Kanaatiif qabsoo keessan itti fufaa. Ammallee saba keessaniif dhaabbachuu hin irraanfatinaa. Baay'een isin galateeffachuu barbaada. Maaliif biyya kana keessa jiraattanii uummata bakka sana keessa jiru biyya dhukaasni keessatti hin dhaga'amne keessa teessanii biyya uummata boombiin itti roobu sanaatiif sagalee ta'uudhaaf iddoo kanatti argamuu keessanii fi bakka isaanii of keessanii ilaaluu keessanii fi nama guddummaa keessan agarsiisa. Dhuguma saba keessaniif hagam akkasiin dhaabbatan agarsiisa. Kanaatiif gara fuulduraatti ka dhufe haa dhufu ka dhiise haa dhiisu. Garuu dhugaatu nu wajjin jira. Haqatu nu wajjin hin jira. Waaqatu immoo nu wajjin hin jira. Kanaatiif dhumatti injifannoon kanuma keenya taate. Dhumatti kan kolfu numadha ammallee. Kanaatiif fayyaataa galatoomaa isiniin jechuun barbaada. Waan isin gootan hundumaatti amma biyya kana keessa jirtu isinii wajjin hin dhaabbadhaa. Waaqayyo ulfina isiniif haa kennu. Qabsoo saba keessaniif gootaniif aarsaa kafalaa jirtaniif galatoomaa fayyaataa isiniin jechuun barbaada. Galatoomaa. harga waliin ta'uu dadhabne wanti itti nagne malee jira akka gaariitti. Oromoo jirtuu? Jirtuu? Jirra! Meeqaaboo isaa kan jirtuu? Jirra! Jirtuu? Jirra! Jirtuu? Jirra! Jiraadha ammallee wama takka wama jala sararee jechuun barbaadanis waan biroo hedduun dubbadhuan tokkummaa 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 abadan kana malee eessumaayuu hin geenye hadha wallagga fakkaatti hadha tuulama fakkaatti jalqaba gujiidhaaf wallaggaan eegalari hadha harargeen dhiyaachuu jirtu gammoojjiin baalee achi geetteerti Oromoo abadan manatti hin jalina abadan jaraa hidhadha abadan yoo hiriirri tokko yaamame anatu yaamame jedhaatii dubbadha akka diinni addaan nu caccabsaniif waan abiyyi jedhe dhageettaniimi harargeen jedhe wallaggaan daran jedhe jimmaa walit dhiyaatuu jedhe maaliif amantii tokko waan qabaniif harargeen jedhe wallaggaan daran jedhe wadhaa waan kana yaa Oromoo Amaara Islaamaa kan naannoo Amaaraa keessa jiru walit dhiyaatanii jedhe kan Gondar jiru walit dhiyaatanii jedhe maal jechuudha Oromoo kuni maal jechuudha kuni Oromoo ni qoodamna Oromoo ni qoodamna Oromoo duuba deemsuun ni danda'ama Oromoo duuba deemsuun ni danda'ama obbidiyoo abdii guddaadhu obbidiyoo dammas hin jijjiiramne obbidiyoon tama kaleessa mallas guddise sani namni
qabuudhaaf warra garaadhaan buluudhaaf asiin ofiraa galee ofitti makani. Sukkaaraan ofitti makani. Zayitiidhaan ofitti makani. Simintoon ofitti makani. Jimaadhaan ofitti makani.